Hanga ji'a sadiitiif mana hidhaa poolisii federaalaa erga turree booda himanni nutti banamee gara mana hidhaa federaalaa Qaallittiitti dabarfamnee dhimma keenya akka hordofnu murtaa'e. Eegdota kiyyaa fi qeerroowwan nu waliin qabaman mooraa 8ffaa bakka qondaalonni tikaa mootummaa duraanii itti hidhaman geeffaman. Anammoo Baqqalaa, Hamzaa fi Shamsuu waliin mooraa xiqqaa mana 6ffaa jedhamu keessa kophaa nu galchan. Anaa fi Baqqalaa kutaa tokko, Hamzaa fi Shamsuu ammoo kan biraa galchan. Yeroo poolisiin balbala banee ol seennu baballaan kutaa guutee nutti gadi yaa'e. Haxoofnee tolfanne. Waajjira poolisiitti lafa rafaa kan turre yoo ta'u amma siree arganne. Manni fincaanis kutuma bultii keessa waan jiruuf akka durii hanga poolisiin dhufee balbala banutti rakkachuun ni hafe. Chaanaloota mootummaa fi kan dhuunfaa muraasa qabaatus televiizhiniinis ni jira ture. Namoonni maqaan isaanii Taayyee ta'e lama yeroo hedduu miidiyaan dhiyaachuudhaan mormitoota abaaraa waan oolaniif faanaan Taayyee Danda'aa, Waltaan ammoo Taayyee Boggaalaa jennee moggaasne. Gaafuma dura seennee televiizhiina yeroo bannu beeksisi diraamaa tokko jidduun dhufe Qaallittiin baranuma hidhamaa sirrii argattee jedhe. Baqqalaan diraamaan kun kennaa addaa siif qophaa'edha jechuun natti qoose. Gaafa biraa ammoo fiilmii biraa irratti Baqqalaan afaan Ingilizii eessaa fidee dubbataa kan jedhu waan agarreef baqqeenis dabareen isa geesse. Barumtaa isaa komishineroonni mana sirreessaa federaalaa dhufanii nu dubbisan. Nageenya keenyaaf baay'ee akka dhiphatan ibsuun waliif tumsinee turtii keenya akka gaarii goonu nutti dhaaman. Nutis kuni hojii isaanii ta'uu akka hubannuu fi hidhamuu keenyaaf komii homaatu isaanirraa akka hin qabne ibsineef. Nuti seera mana hidhaa akka kabajnu waadaa gallee fi mirga keenya tuquus akka hin sarmine itti himne. Rakkoon yoo nu mudate akka isaan yaamsifnu nutti himanii addaan baane. Qaallittii erga geeffamneen booda uummanni akka fedhetti nu gaafachuu danda'e. Manni murtii nyaanni maatiirraa akka galuuf jedhee waan ajajeef guyyaa hunda ganamaa fi galgala uummanni dhufee nu gaafata ture. Jalqabarraa maatii fi namoota nyaata qabatan qofa yoo jedhan dhawaataan poolisootaan waliif gallee namni kamiyyuu dhufee akka nu dubbisu hayyaman. Namoonni hedduun lafa fagoo akka Arsii, Baalee, Harargee, Wallaggaa, Booranaa, Gujii, Walloo fi kan kana fakkaatan irraa ka'anii dhufanii nu gaafataa turan. Haati siiqqee tokko Iloobbaa Boorirraa miilaan deemtee dhuftee nu gaafatte. Maanguddittiin takka immoo Baaleerraa harcee fi dhadhaa qopheessanii dhufuun Adaamaa nama bira bulanii marqaa tolchanii ganama nuuf fidan. Baqqalaan kan hakiimni akka dhadhaa hin nyaanne gorsee ture. Marqaa Baaleerraa karaa kana hunda fidan diduu waaqni hin jaallatu jechuun sababa tolfatee nu waliin nyaate. Hawwan hedduu nama gaafachuuf jecha dirree dhawaa irraa xayyaara yaabbatanii dhufanii nu ilaalanii of duuba deebi'anii galu turan. Keessattuu warri Awwadaayii fi Shaashamannee tokko yoo xiqqaate ji'atti al tokko dhufu. Warri Hasaasaa ji'a ji'aan atoobisii 2 guutanii dhufu. Gaafa warri Hasaasaa dhufu maallaqa wayyaa waan argannuuf poolisoonni balbalarraa gaafa atoobisiin dhufee dhaabbate mirqaana guddaan keessummoota tajaajilu. Gaaf tokko jaarsi ganna 100 olii tokko Baaleerraa nu gaafachuu dhufanii dhaabbatanii deemuu waan hin dandeenyeef poolisiin gamaa gamanaan ol fuudhanii galchan. Qarshii nuuf fidanii itti fufanii nu eebbisanii deeman. Qaama miidhamtoonnis wilcheriidhaan karaa caccabaa fi rakkisaa mooraa mana hidhaa san keessa darbanii dhufaa turan. Intalli tokko kan sammuun dhukkubsattuu fi karaarra bultu guyyaa hunda dhuftee nu gaafattee ture. Abbootiin qabeenyaa akka hin dhufne waan dhaamneef gara ilmaanii fi hawwan isaaniitiin maallaqa nuuf ergaa turan. Namni tokko qarshii 300 ol qabatee seenuun hin ayyamamu ture. Akkasumaa'uu ta'ee guyyaatti maallaqa hedduu walitti qabaa turre. Maallaqa kanaan hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa garaa jiraniif uffata, qorichaa fi sooranni akka bitamuuf ergina. Poolisoonni nu eegan mindaan isaanii xiqqaa waan tureef gaafa maatiin irraa dhukkubsatee fi rakkoon biraa irra ga'ee kennaafii turre. Toora jalqaba Qaallittii geeffamne yeroo yeroon tasa ganama suubii dhufanii kutaa keenya sakatta'u ture. Karra namoonni nu gaafatuuf dhufaniin maashina akka dirree xayyaaraa galchuun sakattaa cimaa geggeessu. Mooraa keenya kaameraa galchanii nu to'atu. Kana hundaan homaa dhabnaan boodarra manni hidhaa amantaa guutuu nurratti horate. Gaafa ayyaana amantii maraa uummanni dhufee nu biratti kabaja. Keessaafuu ayyaanota Iidaa, Cuuphaa, Irreechaa fi Masqalaa nu biratti dabarsuuf namni heddummachuu irraa kan ka'e manni hidhaa rakkataa ture. Barattoonni gaafa eebba isaanii gaawonii yookiin uffata eebbaa akka uffataniin dhufanii nu gaafatu. Guyyaa jimaataa nu martinuu jalaabiyaa yookiin mudawwara uffannee uummata simachaa turre.
Gaaf tokko sheekonni gurguddoon dhufanii osoo nu dubbisaa jiranii Baqqalaan madawwara uffatee as bahee assalaamu alaikum jedheen. Sheekonni gammadanii isa dubbisanii dhufanii Baqqalaa ni islaameessitee naan jedhan. Ittiin jira xiqqumatu naaf hafee jechuun itti qoose. Maaltu siif hafee jedhanii na gaafannaan maashaallah bismillaahi fi alhamdulillaahi barsiiseen jira. Ashaaduu qofa arrabni isaa qabachuu didee mee isin yaalaa jedheen itti qoose. Sheekonni dhugaa se'anii Baqqalaatti dhaqanii itti haasa'uu eegalan. Booda waliin taanee akka qoosaa jirruu fi namuu amantii akka hin jijjiirin Baqqalaanis kan uffateef kabaja uummata nu gaafatuuf tokkummaa keenya agarsiisuuf akka ta'e itti himne. Kana malees Baqqalaan ji'a Ramadaanaas nu waliin soomanaa ture. Ayyaanni qillee soomana keessa dhufnaan garuu guyyoota 2 nu fursiise. Nus erganni guyyaa 28 nu waliin soomanee lamaan kana furree qadaa kaffallaa jennee isa waliin nyaanne. Uummanni musliimaa nu gaafachuuf dhufu keessattuu sheekonni seenaa Nabii Yuusuf kan bara dheeraa hidhamee bahee nuuf himuun abdii nutti horuuf yaalaa turan. Seenaa kana yeroo mara waan dhageenyuuf gaafuma namni sheekaa dhufu Baqqalaatti qajeelchina. Isatu haasaa amantii sirriitti danda'a. Namoonni biroo ammoo seenaa Niilsen Mandeellaatiin nu jajjabeessuu yaalu. Yeroo kana nuti ammoo waggaa 27 hidhamuu heddan jettanii nutti farriftanii jennee waliin qoosna turre. Akka waliigalaatti Oromoo qofa osoo hin taane sabaa fi sablammiin hedduun nu gaafachuun nu bohaarsanii cinqiin mana hidhaa akka nutti hin dhagahamne nu jajjabeessaa turan. Kun ammoo uummata kanaaf aarsaa kamiyyuu osoo kaffallee akka hin gaabbine naaf mirkaneesse. Dargaggeeyyii ajjecha Haacaaluu booda hidhamanii dararaan hedduu irra gahaa ture gaafa gallakkifaman Qaallittiitti dhufanii nu gaafatanii waraana bilisummaa Oromootti makamuuf murteessuu nuuf himuun nagaa nutti dhaamanii deemu ture. Qeerroowwan kaleessa aarsaa guddaan jijjiirama fidan kun galanni isaan murna aangoo qabatarraa argatan hidhamanii reebichaa hamaan dararamuu ture. Erga gallakkifamanii booda yeroo qe'ee maatiitti galanis milishoonni gandaa dararaa itti hammeessuun jiraachuu dhorkan. Kanaaf qe'eetti du'uurraa qabsoof aarsaa ta'uu qabnaa jedhanii akka murteeffatan nuuf himaa turan. Gurbaan bara wayyaanee keessaa yeroo dheeraa hidhaa ture tokko ajjecha Haacaaluu boodas hidhamee yoo bahu Qaallittii dhufe Jawaar ani amma hidhaa hifadheeraa kana booda dhiirti akka kiyyaa akka loonii gaafa barbaadde na hidhaa akka harree na reebuu hin ayyamu qabsoo nagaatti yoon amanes kana caalaa obsuu hin danda'u marroo biran dhaqaa jedhee deeme. Haala kanarraa dirreen siyaasaa guutummaatti cufamuu fi hiraarfamni hammaachuun qeerroo bosonatti galchaa akka jiru sirriittan hubadhe. Adeemsi mana murtii keenyaa jalqabarraa kaasee kan qoosaa ture. Gaafa nu qaban yakka qabatamaa waan nurratti dhabaniif mirga wabii nu dhoowwatanii mana hidhaa nu tursiisuuf jecha ajjechaa poolisichaa jiddugala aadaa Oromootti du'eetiin nu yakkan. Beellama itti aanu irratti namoota 178 ajjeesiftanii jedhan. Gaafa biraa ammoo nama 128tti gadi buusu. Akkan dubbadhuuf dhaddachaa hayyamsiise namoonni 55 tarii du'arraa ka'an immoo lakkoofsi warra ajjeefame maaliif hir'ate jechuun hin gaafadhe. Abbaan murtii qorataan poolisii deebii akka kennuuf yennaa ajaju lafa ilaalaa hin beekuu jedhe. Kanaafuu jalqabarraayyuu wanti ta'aa jiru diraamaa akka ta'e nu himatamtoota qofa osoo hin taane poolisiif abbootii alangaa fi abbootii murtiifis ifaa ta'e. Hunduu diraamaa dharaa filannoo keessaa nu baasuuf dhandhaaname akka ta'e osuma beekuu hirmaataa ture. Gaafan qabamerraa kaasee akka shakkamaa biraa qorannaan narratti hin geggeeffamne. Mana murtii fi miidiyaa irratti yakka kiyya dubbataa oolanis namummaan yakka kana hojjette moo hin hojjenne naan jedhe hin turre. Gaaf tokko itti aanaan abbaa alangaa federaalaa Fiqaaduu Tsaggaa qorattoota poolisii waliin ta'uun na yaamsisanii jecha narraa fuudhuu akka barbaadan naaf himan. Anis yakka mana murtiitti miidiyaatti odeessitan kana akkan hin raawwatiin ni beektu. Taateewwan waggoota lamaan darban irraa kan hubadhu yoo feetan bakka abukaatoon kiyya jiranii fi miidiyaan waraabamutti dubbachuuf qophiidha. Aangawoonni isinii olii kana godhuu yoo isinii fayyaman haala mijeessaa natti deebi'aan jedheen. Achumaan hafan. Baqqalaan jecha kennuuf fayyamamaa ta'e gaaffii isaanii hunda deebisus himataan wal hin qabsiifne. Kun kan agarsiisu waan ittiin nu yakkanii fi deebiin keenya galmee keessa akka seenuu akka hin barbaadaminidha. Erga poolisiin qorannaa isaa akka fixe mana murtii beeksiseen himannaan nutti banamuu qaba ture. Abbaan alangaa garuu ragooleen isaa dhiibbaa himatamtootaatiin dhabamuu yookiin ajjeefamuu waan malaniif adeemsa qorannaa duraa jedhamuun jechi isaanii mana murtiin akka galmaa'ee taa'uuf barbaadaa jedhe. Eenyummaan ragoota kanaas akka hin beekamneef
girdoo yookiin maggaarajaa duubaan dhokatanii akka ragan gaafate. Ragaan dhoksaa mirga heera mootummaa akka sarbu kaasuun falmannus didanii itti fufan. Ragaaleen dhihaatan gariin kutaa biraa keessa taa'anii sagalee isaanii qofa dhageenya ture. Kaawwan ammoo fuula haguuggatanii seenu. Ragaalee sobaa akka ta'an utuma beeknuu gaaffilee qaxxaamuraa abukaatota waliin gaafachaa turre. Fakkeenyaaf ragaalee sana keessaa tokko Jawaar hospitaala Phaawulos makiinaa Ayiris jedhamuun seenee siidaa Minilik diigaa mootummaa fonqolchaa nuun jedhee jechuun natti rage. Ani hospitaala Phaawulos jedhamu argeetu hin beeku. Gaafa qabamnes erga reeffi Haacaaluu hospitaalaa bahee booda karaa irratti dhaqqabne. Konkolaataa Ayiris jedhamus maqaayyuu gaafuma saniin ragaa isanirraa dhagahe. Ragaan biraa ammoo Buraayyuutti akka nu argee fi achitti poolisii irratti dhukaasa akkan bansiise dubbate. Jechoota ragaa inni kenne keessaa kan kolfaa muraasni kunooti. Abukaattoo. Atoo Misikir mee gaafsan maal agarte? Ragaa. Jawaar konkolaataa gurraacha keessaa foddaa banee qeerroo maal addanaa eegdan qawwee poolisii irraa fudhaa jedhe. Abukaattoo. Achii booda hoo maaltu ta'e? Ragaa. Qeerroon poolisiitti dhagaa darbuu eegale. Eegdonni Jawaar dhukaasa bananii waajjira bulchiinsaa rasaasa 13tiin dhayan. Abukaattoo. Yeroo dhagaan darbamuu fi rasaasni dhuka'u ati akkam taate? Ragaa. Nan kufe. Uummanni dhagaa darbatamuu fi rasaasa dhuka'u dheessee walirra babahee na kuffiise. Abukaattoo. Ati kuftee turte. Namni biraas sirratti kufee ture. Nama meeqa ta'a kan sirratti kufe? Ragaa. Nama 6 ta'a. Abukaattoo. Ati kuftee namni 6 gubbaatti kufee osoo jiruu akkamiin eenyu akka dhukaase garam akka dhukaafamee fi rasaasni 13 waajjira akka rukkute agarte? Ragaa. Miila kiyyatu kufe malee iji koo hin kufne. Abukaattoo. Miilli kee ija kee dhaabiitti dhiisee kufeere? Ragaa. Eeyyeen. Yeroo kana abbaa seeraa fi abbaa alangaa dabalatee namni mana murtii keessa jiru cufti kolfe. Ragaalee 16 lakkaawwatan keessaa hedduun gaaffii qaxxaamuraatiin somni itti barame. Poolisoonni galma aadaa turan kan akka nutti raganiif dhufan ammoo waan nu fayyadu dubbatan. Abbaan alangaa adeemsi ragaa gara itti deemaa jiru hubachuun jalqaba irratti ragoota 16 qopheeffatus 9 qofa dhiheessee kuuwwan dhiise. Diraamaan qorannaa duraa jedhamu sunis akkanaan xumuramee himata nurratti banan. Gaafa silaa borumtaa isaa himanni nurratti banamuuf deemu abbaan alangaa fi qorataan poolisii dhufanii himanni akka banamuu ajajamuu lafa laalaa naaf himan. Anis kun murtii siyaasaati. Isin na hidhuus na gallakkisuufis aangoo hin qabdan. Hin saalfatiina. Inumaatu hamma isinitti himanii olittuu guddisaa na himadha. Taayitaa isiniif dabaluu danda'u malee narratti wanti dabalus hir'atus hin jiru jechuun qoosaan walitti makeen itti hime. Isaanis lakkii nutis ni rakkanne malee akka isin yakka hin dalagin ni beeknaa jedhan. Anis abshir isin nan hiine. Himanni keessanis haguma filannoon darbuu na tursiisuuf malee akeeka biraa hin qabu. Ani isin irratti aarii hin qabu. Isin dhiisii Abiyyi Faarraayyuu gadoo hin qabuun jedheen. Galmeen ittiin himatamne maqaa kiyyaan waan banameef himatamaa tokkoffaan ana ture. Himatamtoota 24tu galmee tokko irratti himatame. Namoota dhuunfaa 23 fi dhaabbata tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ture. Anarratti himata 4tu dhihaatee ture. Shororkeessummaa, yaalii fonqolcha mootummaa, qawwee seeraan alaa akkasumas meeshaa sabquunnamtii yookiin kominikeeshinii seeraan alaa qabachuu kan jedhan turan. Himata san keessaa waan ajaa'ibaatu ture. Fakkeenyaaf meeshaa waraanaa seeraan alaa kan jedhame kaniin poolisii federaalaa irraa maallaqaan bitadhee ayyamas isaanummaan naaf laatan ture. Akkasumas wantoota shororkeessummaan na himachiisan keessaa tokko namoota 12 leenjii loltummaa haa argataniif karaa wacaaleetiin gara Masrii ergee kan jedhudha. Mee waraana leenjisuuf ergee haa jennu. Kallattii fi dhihoo kan taate karaa Sudaan erguu osoo hin danda'u karaa faallaa fi fagoo wacaalee maaliifan erge? Kun ammoo warri himata san barreessuu xiqqoo mallee dhugaa fakkeessuuf akka hin yaadiin agarsiisa. Himanni qaaneessaan Phaaphaasota amantii Ortodoksii 5 ajjeesuuf ajaja kennite kan jedhudha. Phaaphaasota 5 jechuu malee maqaan isaanii waan hin himiniif poolisiin eenyummaa isaanii akka ibsu mana murtiitti yoo gaafannu hin beeku galmee keessa hin jiru jechuun deebii kenne. Kunis akeekni himata kana dabalataniif ololaaf qofa waan ta'eef bifa mana murtii amansiisuu danda'uun qindeessuuf xiyyeeffannaan akka itti hin kennamiin agarsiisa. Qondaalonni himata bifa kanaa akka dhiyaatu godhan takkaahuu shira hamaa yaadan yookaan ammoo rakkoo seenessi akkanaa gara fuula duraa fiduu malu waan itti yaadan natti hin fakkaatu.
olola murnoonnii fi miidiyaaleen na jibban irratti oofaa turan qaamni seeraa mootummaa bifa himataatiin dhiyeessuun hedduu na gaddisiise. Gochi sun ana akka dhuunfaatti maqaa balleessuu bira darbee olola sobaa qabsoo fi qabsaa'ota Oromoo irratti oofamaa ture uwwisa seeraa kan kenne ture. Siyaasa biyyattii gara fuulduraatiifis seenessa hamaa yeroo dheeraaf miidhaa fiduuf ta'uuf dhugeeffannoo seeraa lafa kaa'an. Seenessi gaafas itti na himatan boodana mootummaadhuma yakkuuf hojiirra yoo ooluun yoon argu mammaaksi boolla namaaf hin qotiin qottus gad hin fageessiin jedhu san na yaadachiisa. Kanaafuu gaafa guyyaan himata nutti banameef deebii kennuun gahu barruu dheeraa qopheessuun wanti ittiin nu yakkan soba ta'uu qofa osoo hin taane olola uummata jidduutti summii facaasuuf biyyas diigu ta'uu himne. Qabxilee deebii kiyyaa keessatti kaase keessaa gaafa qabsoo qeerroos ta'e san booda ergan biyyatti galee akka biyyi tasgabbaa'uu fi ce'umsi gara dimokiraasii godhamu akka milkaa'uuf carraaqqiin godhaa ture hin tarreesse. Silaa akka ifaajee kiyyaatii biyyi kun gaaga'ama mudattee akka hin seenne akeekuun galata malee hidhaa fi himannaan sobaa akkanaaf hin malleen barreesse. Dabalataanis uummata Oromootiif qabsaa'uu kiyyaaf akkan hin gaabbine jala muruun kanan qabsaa'ee uummata Oromoo roorroo bara dheeraa jalaa baasuun saboota biroo waliin sirna federaalawaa dhugaa kan dimokiraatawaa ta'ee ijaarratee nagaan ittiin jiraatu uumuuf ta'uun hime. Himata amantoota Ortodoksii irratti haleellaa raawwachiiftee jedhuuf deebii yoon laadhu ololli akkanaa ergan qabsootti seenirraa kaasee narratti oofamaa turuu yaadachiisuun an garuu dhaloonni guddinni ilaalchii fi gochi kiyya amantiilee kan walitti fidu malee kan walitti buusu akka hin taanes ragaa tarreessuun kaa'e. Barruu kanas mana murtiitti dubbise. Barruu dheeraa sana kan hin qopheesse himata narratti baname kuffiisuun bilisa na baasaa yookiin ammoo olola narratti geggeeffamaa ture narraa fashaleessaa jedhee yaadee mitu. Seenaadhaaf galmaa'ee taa'uun dhaloonni dhufu akka irraa baratuuf ture. Adeemsa mana murtii san keessatti shorri abukaattoowwan keenyaa waan seenaan hin daganne ture. Guyyaa duraa mana murtii nageessan abukaattoo hin qabun ture. Guyyaa lammataa garuu abukaattoo 15 ta'antu dhufe. Mana murtii keessatti teessoon abukaattoof qophaa'ee wal hanqatee dhaabbachaa turan. Kan hidhamne murtii siyaasaatiin waan ta'eef abukaattoon cimaan kamiyyuu haqa keenya akka hin eegsifne ni beekna. Ta'us garuu abukaattoon ciccimuun biyyattiin qabdu akkasitti tarree galanii dhufuun nuuf hamilee guddaa warra hamtuu nutti yaadeef ammoo rifaatu ture. Murtii haqaa argannaa jennee yaaduu baannus falmii seeraa cimaa gochuun dhara nurratti dhoobamaa ture saaxiluu keessatti abukaattoowwan keenya shoora guddaa taphatan. Falmii sadarkaa garaagaraa keessatti waliin mari'achuun sirriitti itti qophaa'uun mana murtiitti dhiyaachaa turre. Gaaffilee adeemsaa fi hiikaa seeraa adda addaatiin abbootii alangaa mootummaa bakka bu'an caalaa turre. Abukaattoowwan kun godinoota Oromiyaa garaagaraa irraa kan dhufan ta'uun ammoo Oromoon tokkummaan hogganoota isaa bira akka dhaabbate ergaa kan dabarse. Abbaan murtii sadarkaa duraa jalqaba dhimma keenya laalaa ture nama jibbanuuf qabu dhoksuu hin danda'iin ture. Gaafa dura qabanii bira nageessan ilaalcha tuffii fi jibba wal makeen na ilaalaa ture. Falmii goonu hunda keessaan loogii nurratti raawwata ture. Kanaafuu akka nurraa kaafamuuf gaafanne. Abbootiin murtii biroo himata keenya dhaggeeffatanii kaasuu didanis inni garuu fedhii isaatiin nurraa of kaase. Inumaatu lubbuu kootiifan sodaadhaa jechuun eegumsi akka ramadameef dhageenye. Aangoos dabalanii fi jedhan. Abbootiin murtii mana murtii olaanaa federaalaa dhimma keenya laalan gaafa dura dhaqne fuula guuraa turan. Adaduma bubbulluun jijjiiraman. Keessattuu ishiin takka jalqaba hedduu nu xiixi ture. Nuti garuu kabajaa guddaa agarsiifneef. Gaaf tokko dubbachuu na dhorguuf yaallan kabajamtoonni abbootiin murtii wanti beekuu qabdan nuti kan qabsoofnuuf mirga keenya qofaaf osoo hin taane isinuu kabajaa fi aangoo heerri mootummaa isiniif laate guutuutti dhuunfachuun walabummaan hojjechuu akka dandeessaniif hin jedheen. Haala kanaan dhawaataan isaanis kabajaan nu keessummeessuu jalqaban. Abbootii murtii san keessaa tokko ergan bahee argee yoon dubbisu dura akka nama arrabsitanii fi tuffattan nutti himamee ture. Kanaaf isinitti jajjabaanne booda garuu kabajaa fi naamusni isin dhaddacha irratti agarsiiftan harka nu kennisiise naan jedhe. Adeemsi mana murtii bifa kanaan eegale lafarra harkifataa deemee murtii osoo hin argatiin erga filannoon darbee booda hidhaa baane. Durumarraayyuu murtii siyaasaan malee kan seeraatiin akka hin taane beeknus adeemsa mana murtii keessatti mirgi heeraa mootummaa fi seerota biraa keessatti kaayame akka kabajamuuf falmaa cimaa gochaa turre. Dhimmoota adeemsa mana murtii haala qabiinsa mana hidhaa olola abbaan alangaa miidiyaan godhuu fi dhimmoota biroo irratti falmii kaasuun
hamma dhaddacha heera hiiktuu biyyattiitti falmaa turre. Kanas kan godhaa turre dhimma dhuunfaa keenyaa caalaa falmaa sadarkaan goonuun hojmaanni haqaa biyya keenyaa akka fooyya'uuf gumaata gochuuf ture.